شنين كمنو أنا والله مجيوتي من كنا في من إنساني بتما في مرجع كنا فجينا دان كابو يا رجل تكاسي أنا سأك إنسان نرافود أتن تاسيسي نرافود أتني أيه إسين كريستانا إسين مسيحيدا أتى مسلمة نانجد أن بيكن الله كنا قرين مسلمة قرين كريستانا أكسمها جدين بكمادا لقى إن بيتا أبا بيتا إن بيتا أبا مكان نانجاني أبا مكايني مي بوليس أبا نانجنان مستر إبل مجري مكان أيجتشو كروساني أيه غاري نانجاني نمني وان كان سوتشو ساجرو إنجرا مال بتشاد فترين نانجاني والله كوبان كامنو أنا بيجرا نابل بلاني واجرا بوليسي نانو سنجرو تاكي كل فت نانجاني يا تجرو كاسه أيه سلاد فتجرتا akkamiti beekuu dandeette jaarsa qabdii naan jedhan hin qabdu ani beeku ani biyya kana waggaa 7 as keessa jira mucayyoon bahareen turte Beirut bahareen hin beeku biyya san irraa as dhufte erga dhufte ji'a 3 waggaa 3 wal as keessa jirti waggaa 3 walii kana na dubbiftee hin beektu ana kana bilbileetiin waan kana natti warra isiiti jaarsa isii as jira ka jedhamellee ani hin beeku ka process godhaa jiru jaarsa isiiti waan naan jedhanii jechuudha. Ayyee bilbila isaanaa kennuu dandeettanii yookiin maqaa isaanaa himuu dandeettanii bilbilee qulqulleeffadha. Abbaa warraa ishii kana jennaan bilbila isaallee siin kenninu maqaa isaallee sitti himnuu naan jedhan. Maala seerri eeyyamuu naan jedhan okay jedheen bilbili naan jedhan. Siifan dhaggeeffataa turte hanga dhumaatti himuudhaan na dawwalaa turte waan ta'eef jechuudha. Bilbili naan jennaan bilbila duraan cufate irratti bilbila jechuudha bilbila Itoophiyaa na laalaa ture waan ta'eef. Bilbilli cufaa jira hin qulqulleeffadha jennaan maarree deemiiti qulqulleeffadhu koottuu naan jedhan. Hayyee mucayyoon tuni akkamitti duute eessatti duute yaada jedhu kaasee gaafate. Mucayyoon kan duute alheer keessatti magaalaa Maqalee insan keessatti duute mana madaanii keessatti duute istoorii seente offanniftee yaada jedhu kaasan hayyee guyyaan isiin duute kun yoomillee jedhee gaafate akkuma asirraa gaafatamaa turetti waan beekuuf waan isin nu gaafattanis waan beekuuf jechuudha. Guyyaan isiin duute roobii sa'aatii 6 fi daqiiqaa 20 magriiba duraanaan jira roobii gaafa guyyaa 8 guyyaa roobii sa'aatiin 6 fi daqiiqaa 20 irratti lubbuun isii bahee poolisiin dhaqee fuudhee ayyee amma maal godhuu qabaree an amma bakka isiin jirtu reeffasiisan dhaqee ilaaluu qabaa jedheen ayyee waajjira poolisii hospitaala isiin jirtu san lookeeshina nuu kennanii dhaqaa nuun jedhan jalqaba hiilii poolis isteeshinii dhaqe lammaffaa alheer poolis isteeshiniin nu ergan sadaffaa bakka mucayyoon reeffi jiru nu erganii jechuudha. Walumaa galatti maarree nu eeggadhuu jedhan amma ID kiyya narraa fuudhanii bilbila kiyya narraa fuudhanii si bilbilaa jaarsa ta'uu fi jaarsa ta'uu dhabuu kana nu qulqulleessi maal baati nu qulqulleessi naan jedhanii hayyee anillee isinii qulqulleessaa warratti bilbila jedheeni bilbila warraa hin qaba jedheeni akkaataa kanaan addaan gallee isiniin jedha yaa jama dhugaan kana dhugaa mucattii rabbi haa baasu akka kana oola. Baay'ee gaariidha. Kaliifaa koo chaarjii kiyyan irratti dhaabbataa too jira. Burqaa fi kaliifaa asuma naaturaadha. Siifan immoo waan itti dabaltu hin qabdi. Siifan mee ati maal jetta tokkoffaa immoo abdiinis silaati kaliifan abdiirraas sabboonarraa waan gaafachuu qabu baay'eetu ture sabboonaa sanyii Jawaar waan gaafachuu qabu silaa baay'eetu ture nan dhufaati na eegaa jettee deemtee isa mana banatti isa itti deebina amma kallattiidhaan garamitti deebina. Ammanaa fi jara kana ol nu dhiistanoo rabbii sodaadhaati. Amma kallattiitti nu deema gara dhugaatti. Wallaahi dubbii balleessita malee dubbii tolchitu dhiisi qoyal tokko. Dhugaatti. Naa fi jara kana ol nu dhiisaa piliis uummanni kun laffe oolee afaan goggogaa oolanii hospitaala poolis isteeshina 3 fi hospitaala namni dhaqe gaaza isaanii baasaa oolanii laali. Amma isa kan akkasumatti dhiisati siifan dubbii harkaa qabdi. Siifan dubbii harkaa qabdi. Lakke siifan hin geenye absi mutu raddo xiqqoo absi siifanis hin geenye
tartiiba waa gaafanna. Abboon tumuraan boy ila jarana. Intu muranne diigama. Dheeratee haasawaa keessatti nu himtanii. Jechuun akka dubbiidhaan booda isinii tolu. Hafata tumee dhiisaaf Nuraddiin iftanna. Nuraddiin fitadhu abiin. Ayyaa fitadha ayyee. Eega achii gallee booda sii bilbila sa'a torban naan jedhanii osoo sa'aatiin torban gahin natti bilbilan. Natti bilbilanii naanaasan eessa jirtaa koottu naan jedhan. Naan jennaan ajmaan gahee jira. Amma ajmaan keessa jiraa jennaan daqiiqaa 30 booda mucaan hin dhufa. Dhufuu dandeettaa naan jedhan. Daqiiqaa 30 osoo hin taane lafti ajmaanii fi dhaleen addaan fagaata. Organama dhufuu jedheen. Ayyee mucaan haa dhufu yoo mucaan as gahe daqiiqaa 30 booda as gayaa mucaa gaafannee waan jirru sitti himnaa naan jedhan. Ayyee jedheeni bilbilaa gammaanatti hin bilbilee jechuudha. Awwa amma bultarra mataan bule. Meenaa fayyara kan hundi isaa gaafis booda walitti isin gadhiisa silaa waan barbaaddan gaafatanii hangaanan irraa quufu wayin na keessa jiraana dhiisa. Nuraddiin ulfaadhu galatoome obboleessa kiyyaa haqa mucaa tanaa baasuudhaaf halkanii guyyaa xaartanii kana waan hedduu godhuu jirtan kanaaf galatooma. Mee duba namni bilbilli siitii fi wanni kuni amma gaa information guddaa jira akkaataa mucaan kun itti duute mana madaamitti akka ta'u adda baafannee jirra. Guyyaa taate adda baafannee jirra zaawoo wajjiniin jechuudha. Eessa akka jirtullee adda baafannee jirra. Eenyu akka jala deemaa jiru namni akka abbaa mana sii godhee akkanii fi piroosesii biyya galuudhaaf jala deemaa jirullee isinirraa barree jira. Abbaa ta'e hin barani malee. Fakkeenyaaf asitti amma namni wanni nama hundatti gaaffii ta'u jiru. Ati amma piroosesa kana abbummaa fudhachuu ni dandeessa waan takkaa sirraa hiruudha malee bilbila faamilii siisanii sirraa hiruudha. Takka faamilii sii bilbiltee ummaan siitii fi abbaan sii lubbuun jiraatan firrisii nuti gurbaa kana bakka buufannee hojjan gurbaa piroosesa godhu jiru san hidhuu dandeessa. Si galee? Yoonii fi amma gaaffii nama hedduu keessatti uumamti. Nuti wanni barbaannu bilbilli siisanii poolisaan akka socho'u poolisni akka tuqu eenyu wajjin akka haasawaa turte hana barbaannu. Mee abdii saniin barbaada abdii hoomee obboleessoo abdii nasigi jeyin. Maasha Allah. Wallahi rabbi umrii isin haa dheereessu. Abdii. Oye. Gurbaa sana ni beektaati fuula isaa keessa. Ni beekaa. Okay galatoome. Gurbaan sanii fi intalti sana hariiroo ni qabanii amma baatii 4 dura fa'aa wal agarre maal akkas jaa qaamaan wal harkuu isaanii waan beektu qabdaa? Jechuun jalqabuma irraa yoo namni fidee yoo isa akkamitti wal agarre. Dhugaa jirtu. Jalqaba isa sitti fide sa'aatii wal arganis darbe. Laala afacha Namni abdiin haa dubbatu ittuma dhiisi. namni fidee jalqaba wal argine jechuun. Haawwan lolanii haawwan fedhan laal jarri wal bira jiru jarri mana keessa jiru kun yoo fedhan boksiin walitti ol kaani nuti nun naqu yoo fedhan walaa taani nuti nun naqu afaanuma isaaniitiin yeroo kanneen fi zaa qoranuu maan taane waan isaan nutti haasa'an dhaggeeffannu nuti ammas jirru kun yoonii fi loqonni keessan kan tokko ta'u taate loqonni kiyya kun isaaniif keessa yoo wayyaa ta'e itti dabraatti haasawa.